Iiraan Misaa'elli Haaraa Baaste jirti. Kuni Misaa'ela idilee kan warshaa waraanaarraa ba'e qofa miti. Inni Hafuura Sibiilaa kan kompiitaroota Pentagon hargansiisee fi onnee Tel-Aviiv dhiiga uffisedha. Maqaan isaa ofii isaayyuu waraana xiinsammuu isa dhumaati. Khaybar Shekan. Khaybar Shekan jechuun afaan Faarsitiin Cabsituu Kellaa Kheybar jechuudha. Seenaa Islaamaa keessatti Khaybar magaalaa fi kellaa Yihuudootaa ishee guddittii hin cabduu jedhamtu Aliyyiin cabsedha. Iccitii seenaa Misaa'ela Khaybar Shekanii fi ga'umsa sodaachisaa isaa bal'inaan qabannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp inni dhaadannoo fi of tuulummaa waraanaatiin addunyaa raasaa ture. Inni Iiraaniin daaraa gochuuf deema jedhee lallabaa ture. Uummata isaa quba isaa furtuu diimaa dho'insaarraa kaasee haleellaa kiyya dhaabeeraa carraa waliigaltee isaaniif nan kenna jechuun addunyaa bitaa galchee. Kuni hasaarjummaa yookaan araaraa miti. Kuni shira waraanaa fi madaallii sodaa Iiraan dachee irratti ijaarteef guutummaatti jilbeenfachuudha. Bal'inaan ni dhageessu. Miseensi koree nageenyaa biyyaalessaa Iiraanii fi ministeerri dhimma alaa duraanii Maanusheer Mutaqiin dhugaa tokko addunyaatti labsee jira. Yoo eeyyama mujtabaa Kaameen irraa argame malee Ameerikaa faana waraqaa fi haasaan dippiloomaasii tokko illee hin jiru jedhee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin samii bahaa giddu-galeessaa daawwattu, osoo xiyyaaronni F-35 Ameerikaa fi Israa'el of tuulummaadhaan qilleensa tarsaasanii fiiganii, handhuura Iiraan keessaa dhugaan suukanneessaan teekinooloojii fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchu tokko ijaarsa lafa jalaa keessaa ba'ee jira. Kuni Misaa'ela idilee kan warshaa waraanaarraa ba'e qofa miti. Inni Hafuura Sibiilaa kan kompiitaroota Pentagon hargansiisee fi onnee Tel-Aviiv dhiiga uffisedha. Maqaan isaayyuu waraana xiinsammuu isa dhumaati. Khaybar Shekan. Addunyaan waraanaa qawwee qofaan yeroo lakkooftu Iiraan Misaa'ela kanaan herregaa fi saayinsii warra dhiyaa guutummaatti bitaa galchite. Madaallii ji'oopolitiksii haaraa dhiigaan osoo hin taane saayinsiin barreessaa jirti. Mee dhugaa dhooftu kana seenaa maqaa isaarraa kaafnee ija ogeessaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Ji'oopolitiksii bahaa giddu-galeessaa keessatti maqaan meeshaa waraanaa tasa hin kennamu. Inni ergaa siyaasaa, seenaa fi kakuu of keessaa qaba. Khaybar Shekan jechuun afaan Faarsitiin Cabsituu Kellaa Kheybar jechuudha. Seenaa Islaamaa keessatti Khaybar magaalaa fi kellaa Yihuudootaa ishee guddittii kan namni kamiyyuu cabsuu hin danda'u jedhamtee of tuulummaadhaan dhaabbachaa turtedha. Garuu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 628 waraana cimaa booda kellaan sun guutummaatti jilbeenfatee cabe. Iiraan bara 2022 keessa Misaa'ela kana yeroo eebbiftu maqaa kana kan filatteef Israa'eliif akeekkachiisaa sodaa jireenyaa erguufi. Ergaan isaa akkuma kellaan Kheybar inni hin cabne jedhame sun dur cabee daarate. Kellaan Israa'el isheen har'aas Khaybar Shekan kanaan ni caccabdi. Israa'eliif maqaan kun qofti waraana xiinsammuu labsamedha. Mee amma gara iccitii teekinooloojii fi ga'umsa Misaa'elichaa isa sammuu injineerota Ameerikaa bitaa galcheetti adeeminu. Khaybar Shekan Misaa'ela baalastikii fageenya giddu-galeessaa yeroo ta'u fageenya kiiloomeetira 1450 barriisuu danda'a. Fageenyi kun ofumaa kan murtaa'e miti. Lafa Iiraan irraa ka'ee guutummaa dachee Israa'el Tel-Aviivii fi Haifaa dabalatee uffatalee Ameerikaa warra galaana Arabaa keessa jiran hundaa kallattiin qiyyaafachuuf lakkoofsa herregamedha. Wanti inni jalqaba adda isa taasisu boba'aa jajjaboo fayyadamuu isaati. Misaa'elonni durii boba'aa dhangala'aa kan fayyadaman yeroo ta'u boba'aa kana guutuuf sa'aatii hedduu fudhata. Yeroo kana keessa saatalaayitiin Ameerikaa argee haleellaa dursaatiin dhabamsiisuu danda'a. Garuu Khaybar Shekan boba'aa jajjaboof keessatti waan kuufatuuf ajajni dho'insaa akkuma kennameen konkolaataa socho'urraa daqiiqaa muraasa qofa keessatti hawaatti furguqifamaa raadariin diinaa ija isaa osoo hin jaamsin samii tarsaasee ba'a. Iccitiin inni guddichi fi suukanneessaan fageenya yookaan boba'aa isaa keessa osoo hin taane mataa waraanaa isaa keessaa dhokatee jira. Misaa'elli baalastikii idilee akkuma dhagaa fageenyatti darbatameeti. Yeroo qilleensatti ol darbamu bakki inni itti kufuu fi karaa inni deemu herregaa fiiziksiitiin beekamaadha. Sirnittis Ameerikaa kanneen akka Patriot, TID fi Har'a kan Israa'el kompiitaroota isaaniitiin herrega kana dalaganii asitti kufaa karaa kana dhufaa jedhanii Misaa'ela biraa itti erganii qilleensa irratti dhoosuu danda'u. Garuu Khaybar Shekan teekinooloojii Maaliif jedhamu fayyadamuudhaan herrega fiiziksii kana guutummaatti kuffisanii jiru.
Yeroo misaa'elichi hawaarraa gara dacheetti gad deebi'uuf qilleensa keessa seenu mataan waraanaa isaa qaama misaa'ilichaa irraa adda cita. Mataan waraanaa kun fiixee isaa irratti baallee xixiqqoo qaba. Saffisaa dhalli namaa tilmaamuu hin dandeenyeen dachaa 9 jechuunis sa'aatiitti kiiloomeetira 11,000 ol fiiga. Baalleewwan kanaan qilleensa rukutaa asii fi achi utaala. Akkuma joobiraa adamoo ishee qabachuuf ija baasutti. Khaybar Shekan kallattii isaa tasaa fi haala hin tilmaamneen jijjiira. Tarsiimoon utaalchaa kun sirna ittisaa qilleensaa diina irratti maaluma. Kompiitarri Paatriyoot yookaan Aayirandam misaa'ilicha gara mirgaa dhufaa jira jedhee yeroo herrega dalagu misaa'ilitti isaa gara mirgaatti furguggisu. Khaybar Shekan daqiiqaa 0 keessatti bitaatti jallatee jalaa miliqa. Misaa'ilitti isaa Ameerikaa qilleensa duwwaa rukutuutti yeroo fixu. Khaybar Shekan ammoo ija raadarii jaamsee kellaa sibiilaa cabse. Onnee buufata diinaa waraanee daaraa godha. Kuni teekinooloojii qofa osoo hin taane sammuu xiqqaa kan misaa'ilichi of keessaa qabudha. Addunyaan amma meeshaa waraanaa ofii isaatiin yaadee raadarii gowwoomsuu daawwachaa jirti. Ragaan qabatamaa dirree waraanaa irrattis argamee jira. Iraan misaa'ila kana akka faajjii dhaadannootti qofa hin tursine. Jalqabaa bara 2024 keessa Iiraan haaloo ajjeechaa aangoota isheetiif yeroo baafattu magaalaa Erbil keessatti buufata dhokataa Mosaadii fi dachee Siiriyaa keessatti buufataalee ISIS rukutuuf Khaybar Shekan fayyadamtee jirti. Yeroo sana misaa'ilonni kun fageenya kiiloomeetira 1,200 ol qaxxaamuranii sirna ittisaa qilleensa Ameerikaa warra dachee Iraaq keessa turan hunda ija jaamsuudhaan galma isaanii seentimeetiraan rukutanii jiru. Israa'el fi Pentagon yeroo sana madaallii teekinooloojii kana ijaan arganii guutummaatti dhiphina keessa seenan misaa'ilonni bahaa giddu-galeessaa madaallii Ameerikaa jalaa ba'uun isaanii ifate. Dhiibbaan ji'oopolitiksii Khaybar Shekan bahaa giddu-galeessaa irratti fidu waraana qawwee qofaan hin madaalamu. Ameerikaan waggoota kunnan darban guutuu haguuggii ittisa misaa'ilaa biyyoota Arabaa fi Israa'eliif gurguruudhaan dhiibbaa dippiloomaasii uumaa turte. Nuti isin tiksinaa sirni ittisaa keenya misaa'ila Iiraan kamiyyuu qilleensa irratti dhoosa jechuun of tuulti turte. Garuu har'a Khaybar Shekan dhufee haguuggii kana daaraa godhee jira. Biyyoonni Arabaa warri buufata Ameerikaa of keessaa qaban kanneen akka Baareen, Kuweetii fi Yuunaayitid Arab Emireetis har'a dhugaa dhooftu tokko hubatanii jiru. Yoo Iiraan waraana bantee sirni ittisaa Ameerikaa isaan baraaruu hin danda'u kuni biyyoota kana dirqisiise akka isaan Waashingtan irraa of fageessaa deemanii Iiraan faana dippiloomaasiidhaan nagaa uummachuuf fiigan taasisee jira. Iiraan rasaasaa osoo hin dhukaasin misaa'ila ammayyaawaa kanaan dhiibbaa dippiloomaasii Ameerikaa dachee Arabaa irraa haqaa jirti. Walumaa galatti Khaybar Shekan addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko agarsiisee jira. Waraanni jaarraa 21ffaa xiyyaara F-35 qilleensa irraa fiigsisuu fi dooniiwwan waraanaa galaana irra hiriirsuu qofaan hin mootamu. Iraan biyyi waggoota 40 fuuldura dinagdee hamaa jala turte teekinooloojii haayipaarsonikii fi fiixeen isaa jallatu kanaan of tuulummaa fi sirna ittisaa Pentaagoniin guutummaatti duudaa taasistee jirti. Addunyaan amma misaa'illi tokko akkamitti ija raadarii diinaa jaamsee kellaa sibiilaa diigee kaartaa ji'oopolitiksii bahaa giddu-galeessaa guutummaatti dhiigaa fi saayinsii haaraan akka barreessuu ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Madaalliin waraanaa garagalee jira. Gooftummaan samii amma harka warra herregaa fiiziksii cabsan kanaa seenee jira. Osoo addunyaan hafuura ishee qabattee dhiphina fi naasuudhaan dho'iinsa waraanaa Ameerikaa fi Iiraan gidduutti eegamuuf sa'aatii xumuraa lakkaawwattu handhuura masaraa White House keessaa wanti madaallii ji'oopolitiksii guutummaatti garagalche tokko dhaga'ame. Dhugaan kun dhukaasa misaa'ilaa yookaan haleellaa xiyyaaraa osoo hin taane tarkaanfii of duuba deebi'uu isa guddichadha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp inni dhaadannoo fi of tuulummaa waraanaatiin addunyaa raasaa ture. Inni Iraaniin daaraa gochuuf deema jedhee lallabaa ture. Akkuma tasaa quba isaa furtuu diimaa dho'iinsa irraa kaasee haleellaa kiyya dhaabeeraa carraa waliigaltee isaaniif nan kenna jechuun addunyaa bitaa galche. Kuni haasaa arjummaa yookaan araaraa miti. Kuni shira waraanaa fi madaallii sodaa Iraan dachee irratti ijaarteef guutummaatti jilbeenfachuudha. Mee dhugaa suukkanneessaa kana haa ilaallu. Karoorri Pentagon jalqaba maal ture? Tiraamp sanbata darbeerraa eegalee dacheen Iraan irratti haleellaa qilleensaa madaallii hin qabne roobsuuf murtii dhumaarra ga'ee ture. Xiyyeeffannoon haleellaa kana buufata waraanaa qofa hin turre. Baankii galmootaa guutummaatti bal'isuudhaan bu'uuraalee misoomaa, warshaalee boba'aa fi wiirtuuwwan anniisaa Iraan guutummaatti barbadeessuu ture. Kaayyoon Tiraamp tokko qofa ture. Iraaniin hudhee dinagdee ishee laamshessee harka qullaa minjaala mariirraa teessisuun waliigaltee haaraa ulaagaa Waashingtaniin ijaarame akka mallatteessitu dirqisiisuudha. Xiyyaaronni boba'aa guuttataniiru. Raayyaan ajajaa eeggachaa ture. Garuu daqiiqaadhumaatti sa'aatiin 0 hin dho'in hafe. Maaliif maaltu Tiraampiin akka inni of duuba deebi'u dirqisiise? Iccitiin isaa meeshaa waraanaa ammayyaawaa Ameerikaa dhorkuu danda'u Iraan waan qabduuf miti. Iccitiin inni guddichi waraqaa ragaa Iraan addunyaatti saaxilte tokko keessa dhokatee jira. Iraan yeroo Ameerikaan ishee dhoosuuf qophooftu dhiphatti harka hin kennine faallaa kana tarsiimoo kaartaa bananii taphachuu fayyadamte. Iraan tarree galmoota ofii ishee baaftee addunyaaf fagoote. Tarreen kun maal fa'aa of keessaa qaba?
Innis bu'uuraalee misoomaa, warshaalee boba'aa fi wiirtuuwwan anniisaa guutummaa biyyoota galoo galaana Arabaa keessa jiran Saudi Arabiyaa, Qatar, United Arab Emirates, Kuwaitii fi kallattiin dachee Israa'el warra ta'an hunda guutummaatti of keessatti hammatee jira. Ergaan Teheraan baay'ee ifaa fi gabaabaa ture. Yoo Ameerikaan wiirtuu anniisaa Iiraan tokko rukuttee nuti ammoo misaa'ilota keenyaan wiirtuu anniisaa fi boba'aa biyyoota Arabaa hundumaa fi Israa'el guutummaatti daaraa goona. Kana jechuun ija ji'oopolitiksiitiin dhiyeessiin boba'aa addunyaa ni qabbanaa, gatiin boba'aa baarmiiliin tokko doolaara 200 olitti utaala. Dinagdeen Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa mataa ishee guutummaatti rakkoo hamaa keessaa gala jechuudha. Iraan madaallii waraanaa kana waraana biyyoota lamaarraa gara madaallii badiisaa addunyaatti guddifte. Yeroo Iiraan kaardii kana minjaala waraanaarra keessuun raafamnii fi dhiphinni guddichi kan uumame Waashingten keessa qofa osoo hin taane masaraa mootummoota Arabaa warra galoo galaanaa keessatti argamaniiti. Biyyoonni kunniin warri kanaan dura Ameerikaan Iiraaniin nuuf haa rukuttu jedhanii hawwaa turan. Yeroo balaan kun qe'ee isaaniitti dhufee bu'uuraalee boba'aa isaanii doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu daaraa ta'uuf deemu argan dhiphina lubbuutiin gara masaraa Waayit Haawusitti bilbiluu eegalan. Dhiibbaan dippiloomaasii biyyoota Arabaa fi dantaan addunyaa walitti dhufee Tiraamp irratti tuulame. Maaloo waraana kana dhaabii yoo Iiraan nu rukuttee nuti guutummaatti ni diigamna. Gabaan boba'aa addunyaa ni boba'a jechuun Waashingteniin kadhatan. Kunooti asitti Tiraamp inni guddichi inni aariidhaan ija babaasaa ture of duuba deebi'uuf dirqame. Garuu pireezidaantiin Ameerikaa sodaadheen deebi'ee jedhee addunyaatti hin dubbatu. Uffata dippiloomaasii uffatee dhugaa sana jijjiiruuf yaalii godhe. Tiraamp miidiyaatti ba'ee nuti Iiraaniin guutummaatti dhabamsiisuu ni dandeenya, dandeettii isaa qabna, garuu waraana kana dhaabee Iiraan hatattamaan dhuftee waliigaltee haaraa akka mallatteessituuf carraa tokko kenneefiin jira jedhe. Ulaagaan inni dhiyeessee ulaa Hormuz guutummaatti banuu fi sagantaa niwukileeraa dhaabuu kan jedhudha. Kuni ji'oopolitiksii keessatti da'oo qaanessaa jedhama. Tiraamp waraana kana kan dhaabeef carraa kennuuf osoo hin taane Iiraan madaallii waraanaa kana Waashingten irraa fudhattee harka ishee waan galfatteefi. Walumaa galatti taateen qilleensarraa fi haasaan Tiraamp kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Addunyaan amma waraana haaraa baratteetti waraanni jaarraa 21ffaa kun eenyutu xiyyaara ammayyaawaa qaba yookaan eenyutu doonii guddaa qaba qofa osoo hin taane eenyutu madaallii sodaa sirriitti taphachuu danda'a kan jedhuun murtaa'e. Yeroo rasaasa tokko osoo hin dhukaasin waraqaa galmootaa saaxiluu fi dhiiga dinagdee addunyaa kiyyoo gochuudhaan Ameerikaan hawwee ishee gadi jilbeenfachiistee akka teessu gootee jirti. Biyyoonni Arabaas Ameerikaan nutti Iccitii kan jedhu of gowwomsaa akka ta'ee fi waraana kana keessatti isaan jalqaba balaaf saaxilamoo akka ta'an hubatanii jiru. Morkiin ba'aa giddugaleessaa madaallii haaraa kan humna olaantummaa Ameerikaa laamsheessetti seenee jira. Waashingten qawwee qabattii, Teheraan ammoo waraqaa fi ji'oogiraafiidhaan dhukaasa sana harka keessatti qabbaneesti. Miseensi koree nageenyaa biyyaalessaa Iiraanii fi ministeera dhimma alaa duraanii Anusheer Muttaqiin dhugaa suukanneessaa tokko addunyaatti labsee jira. Ameerikaa faana waraqaa fi haasaan dippiloomaasii tokko illee hin jiru jedhee iccitiin guddichi as keessatti lafa kaa'e murtoon waraanaa fi nagaa akkasumas Waashingten faana mariin kamiyyuu akka hin geggeeffamne ajajni dhumaa kan kennamu hayyama hoogganaa olaanaa irraati. Innis Mujtabaa Kaameniidha. Kuni Iiraan hooggansa haaraa ija jabeessaa fi sarara diimaa Waashingteniif matumaa hin jilbeenfanneen of haaromsuu ishee agarsiisa. Madaalliin addunyaa fi ba'aa giddugaleessaa harka nama kanaa keessaa seenee jira. Muttaqiin ifatti lallabee Ameerikaan mallattoo siyaasaa sobaa fi ergaa dhoksaa nutti agarsiisuun nu hin gowwomsitu. Mariif yoo dhuftee tarkaanfii qabatamaa 4 lafarra keessi jedha. Sababiin isaas Iiraan tooftaa Pentagoon isa gowwomsaa tarsiima waa sirriitti hubattee jirti. Waashingten yeroo hundaa herregaa qaraa fayyadamtee qalbii Iiraanatuu fi dhimmoota xixiqqoo fi jeequmsaa gara biraa naannicha keessatti uumuuf amaa jirti. Kaleessa Hagayya 2026 humnoonni qilleensaa fi hawaa eegduu warraaqsa Iiraan ibsa addunyaa raasee fi of tuulummaa Pentagon daaraa godhu tokko ifa baasanii turan. Ibsi kun dhukaasa misaa'ilaa qofa osoo hin taane teekinooloojii waraanaa Ameerikaa isa qaalii fi addunyaan akka waaqaatti sodaattu sana dachee Joordaan keessatti guutummaatti ta'uusaa kan labsedha. Iiraan haleellaa kanaan buufata waraanaa Al-Azraq kan dachee Joordaan keessatti argamu irratti xiyyeeffatte. Garuu wanti Iiraan rukuttee gamoowwan yookaan boba'aa miti, kallattiin Hangarii suphaa fi gosa xiyyaarota ammayyaawaa Ameerikaa gosa F-35 irratti xiyyeeffatte. F-35 jechuun xiyyaara dilee miti, inni hafuura samii fi utubaa of tuulummaa Ameerikaati. Gatiin xiyyaara tokko doolaara miliyoona 100 ol yeroo ta'u teekinooloojii ijaaraa darii jaamsu qaba. Iiraan misaa'ilota baalastikii ishee warra qulqullina rukuttaa fiixee qabaniin Hangarii kana dhoosuudhaan xiyyaarota F-35 sadii guutummaatti daaraa gochuu ishee fi sadii ammoo garmalee miidhuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Tarsiimoon Iiraanas keessatti baay'ee fadha. Iiraan madaallii sodaa ishee bal'iftee dachee Iiraan irraa hanga buufataalee Ameerikaa guutummaa ba'aa giddugaleessaa keessa jiranitti diriirsuudha. Ergaan ishee misaa'illi baalastikii kiyyaa bakka kamiyyuu isin dhaqqabuu danda'a, buufanni Ameerikaa inni nagaa jedhamu kanaan booda hin jiru.
Gama biraatiin giddugala ajajaa waraana Ameerikaa miidiyaatti ba'ee gabaasa Iiraan kana guutummaatti soba jechuun haalee Waashingtan akka jettutti xiyyaara F-35 tokkollee hin miidhamne loltuun keenya hin tuqamne sirni ittisaa qilleensa keenyaa misaa'ilaa fi diroonii Iiraan hunda qilleensumatti dhoosee kuffiseera. Waraana keessatti dhugaan qaama jalqabaa wareegamuudha. Iiraan xiyyaarota F-35 dhuguma daaraa gootee jirti yoo ta'e Ameerikaan matumaa dhugaa kana hin amantu. Sababiin isaa yoo Pentagon eeyyee xiyyaarri doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu sadii rukutameera jettee amanti. Teekinooloojii ishee addunyaa duratti tuffatamaa taphaan meeshaa waraanaa isheen ilaamshaa akkasumas dhiibbaan siyaasa keessoo guutummaatti bitaa gala. Kanaafuu Ameerikaan gabaasaa kasaaraa kana guutummaatti dhoksuuf muddamti. Alla kanaatiin ammoo yoo Iiraan dhuguma xiyyaara sana rukutuu baattees rukuteera jechuun labsuun ishee qofti injifannoo xiinsammuu isa guddichaa isheef argamsiisa. Walumaa galatti dhimma buufata Al-Azraq Joordaan kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko akeekee jira. Morkiin Teeraanii fi Waashingtan daangaa wal sodaachisuu yookaan xuxuqii irra darbee ifatti lafee wal cabsuutti ce'ee jira. Ameerikaan buufataalee ishee warra biyyoota Arabaa keessa jiran sirna ittisaa Paasiyootii fi yaadiidhaan haguugdee nuti kellaa sibiilaa keessa jira jechuun of gowwomsitus Iiraan misaa'ila baalaastikii isheetiin jadiinaa jaamsitee ulaa cabsitee seenaa jirti. Joordaan isheen biyyoota gurguddoo lamaan kana gidduutti caccabaa jirtu. Jecheen ishee akka dirree waraanaatti fayyadamuu isaa daawwachuu malee filannoo dhabdee jirti. Addunyaan amma kooftumaan xiyyaara F-35 doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu akkamitti misaa'ila Iiraan harka 10 irraa rakkasateen akka daaraa ta'uu danda'u ija ajaa'ibsiifannaatiin ilaalaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee sumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.